Dubbadhu kasoors. Dubbadhu waraabaan jira. Dubbadhu. Dubbattu. Waaramsitti tole dubbadhu waan hojjetaa jirtu eessa akka jiru. Lafi qilleensaaf hin jeeqa. Baadiyyaa giddu galeessaa biyya aannaniif dammaa biyya. Dachee magariituu biyya keessanii yaada dhaabboleewwan keenyaa kunoo marga kana ilaalaa baala kana ilaalaa barzaa fi barahaa keessa waan jirtaniif ilaalaa isiniin jenna asumaan nagaa gaafadhati. Qilleensa jira garuu roobuuf. Muka bidduu dhufne. Kanaafuu asumaan Oromiyaa ilaala biyya keessan daawwadha barzaa fi biyya keessanii achi makiinaa bichaa waan argitaniif ilaala barzaa fi marga kana. Marga kana ilaala ruuzii biqilaa saawwi sarreetti kunoo ilaala barzaa fi kana binne. Mucaa kana nuu kennani hundee wajjin kan lamiti baqatee didee. Kuatu ishii bakka wajjin hin gallu hoo dhagaraa fudhadhu. Dhagaraadhaa dalaala deebi'ee meeshaa isaaniitiif. Kanaafuu barzaa manni keenya immoo hundatti isinitti mul'atu laa. Kan argitanii mana keenya isinitti mul'atu faafrikaa kana duuba. Faaltitti achi galasa jechuudha. Sun madadaan immoo nu bukkeen kan ijaaramaa jiru suni waan argaa jirtan sun hundumtu qaama isinitti dhugana. Kanaafuu akkana isiniin jenna. Kottaa ilaalaa kottaa bitaa mukaa isiniin jenna waan fakkaatu ilaalaa. Bani. Isin nagaadhaa fayyaa keessanii jirtu naguma rooba dhufaa jira jara keenyaa. Silkii immoo maata wal sitti jiraan qabanii. Kanaafuu kottaa kunoo akkanatti marga daawwadhaa roomaa bakka waanuma biyya isinitti urgeessu malee waan biraan waan biyya keenyaa isinitti urgeessina. Kunoo asii dhufnee muka kana binnee atirii dallaa ijaaruudhaaf nu hanqate binnee irralleeti naggaadota irraa binnee turre nu hanqate. Kanaafuu as keessa dhufnee nama gaafannee dhufnee bitannee waaqayyo nu gargaare. Kanaaf atiraa jirraa isiniin jennaa kan keenya saxiraa jirraa kan obboleettii keenyaa tokko saxiraa jirraan dhiyoo kana binnee waaqayyo afaa galatu jalqabnee rakashiise. Inni yoo kana lafa binneef san argitan miti. Kanaafuu keenyallee atirree irrayyuu qorqorroon mannu hafee malee qorqorroon naannessuu tafee mukuma jala guunnutu nu hanqate malee amma kan obboleettii keenyaati mukti kun malee hankoo miti. Yaa hankoo miti isiniin jedhu wajjin dhalachuun dhiise malee nama wajjin dhaladhe caala naa taate dhimee ishee waaqayyo haa dheeressu. Hundaan waan ishiin naa goote qilleensa jira dhiifama naa godha bukaan roobuufi. Waan ishiin naa goote silaa isinitti nan hime isinitti agarsiisa. Isinitti nan hime eebbistu waan isin jedhee beektu waan ishiin naa goote sana mul'isa dura ofii kooti. Mul'iseetanii achirratti baasee naa eebbiftu. Haati kiyya ishiin eeggadda na bira dhufte iyyuu hamma ishiin naa taate naaf hin taane waan isiniin jedha. Waaqayyo humti ishee haa eebbisu. Nan beektu ishiin beeku dhiyoodhumatti wal barreeffamni makanarraan na barte anumaa kana ishiidhaan hin jedhu bichaa waaqayyo waaqni jiraataan waan gaarii ishii baa yaadu. Oromiffan dhageessi yaa'u irra jireessa Amaariffa dhageessi Oromoo keenya waaqayyo humti bichaan dhugaa waaqaan jedha. Amma garaan koo intala sanatti qabbana yookaan obboleettii sanatti qabbana yaanatu beeka. Waan namti inni guungumaa jiru kun roobuuf jiru kun ayyaanuma guddaa ishee irratti naaf haa roobsu. Wanta ajaa'ibaa naa hojjette dhugaa. Wanni ishiin naan godhin hin jiru, wanni ishiin naan gargaarin hin jiru. Sheemiin na qabe dhugaa waaqa isa ishiin naa goote. Qorqorroollee naanneffadhatte birrii ishiin naa ergitu tos isinitti mis hin garrama. Kanaafuu waaqayyo ishee haa eebbisu jedhaa asumarraan naa eebbisa. Ishiinuma eebbistuu dhufnee amma kana. Kunillee keenyuma hin cirraa jechuudhaan qaqallate. Soorsa kun kan dhaabiin ta'u dagalee moo ta'e malee. Dagaleedhuma malee dhaabiin ta'u miti kana kee. Gurguddaa tokkitti gama jirti gaachi walakka. Kan biraan moo eessa ishii mura yaadni dabalte tokko eessaa muraddaa addee sitti agarsiisanii kan biraa sitti agarsiisanii iddoo muraddaadhani.
kan tokko immoo kun hangama dhaabbata sana muradhaa jettee kophaa jiru sana. Bakka dachee biyya keessanii Oromiyaa keessa laala bokkaan roobaa jira. Daqiiqaa 5 yoo ta'e 6-7 yoo ta'e siniin gadhiisa maaliif beektu? Waan biyya keessanii laala waan ganna kan achi barhaadha. Isinitti ho'a hin dafqitu uffata ofirraa darbachuu sinni baa. Asii Waaqayyoof haa galatu qilleensa gaarii. Sammuun namaatu akka nama dhadhaa dibatee itti qabbanaa roobaa yookaan qabbanaati. Murbaa ammaati koottas keessatti si argisiisa. Maqaa kee dafii madda. Dafi. Maqaan keenya sin gurguraa kottu sin gurguraa. Namaafis si kenna shikottu. Ichi fudhadhee galaa kottu. Nan sobe bakka nan sobe. Hin araaramna. Bakka sangaa keessanis hin jalaa fudhadhee gala. Laala akkatti horiin biyya kana. Marga dheedan suuta jedhani. Soorsa waan jettuun jedhiin ka viidiyoo ittiin dheeressu waan. Lakki ka obboleettii dhuma keenyaa fi shidhaa fi axiriin kun hin jedhee malee nama biraan jenne. Jechuun amma haati koo na gargaarte yookiin haati koo amma shinnaa taate naaf hin taane asirratti baasee akkasiin eebbistan illee garuu nan godhan ture. Xiqqooshii waatu ana biraa irratee jira muka ofii koo waan sana guuttadhee waan shinnaa goote immoo asirratti baasee kaameraa irratti isinitti agarsiise ishiillee naa eebbistu Waaqayyo ishee haa eebbisuun jedhe. Kanaafuu dagalee kun illee ammallee shidhaa bitaa jirra ofii keenyaa miti. Kanaafuu sarratanyaan illee nu jalaa badee jennaan har'a nama wayiitu nama wayii sarratanyaa ta'e muraa jira. Mana keenyarraallee baay'ee si fakkaatu. Kanan jedhee inni atoo maal jettaarre? Kana fakkaatti rooba dhufaa jira baadhee deemu faan rooba keessa. Roobni illee jalqabne moo? Jalqabne dhufaa jira. Akkoo daqiiqaa tokkotti dhaabaddaa isa ishee. Haasaa deemuu hin dandeenye. Hin danda'amu. Ani mukaan baadhaa miti. Haadha daqiiqaa tokko asa hin ga'a nan dhaaba. Kanaaf akkana fakkaataa baay'ee tursa xiqqoo sagaleen. Eegaa rooba ilaalanii qilleensa biyya keenya. Fataayidha ka waan nu ajajattan nu ajajadha. Ni ergamna kuno. Aarsaaf goonee. Kunoo dhugaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Nu illee haa eebbisu Waaqayyo. Mucaa kanallee waan ishiin goote booduma mul'ise sin agarsiisa akkasumatti naa eebbisaa zimmiidhaa koomintii lagalaati. Akkasumatti zimmiidhaatuma naa eebbisaa ana waan an eebbisiina kana booda ishii eebbisaa har'aaf. YouTube kanarratti kaameraa kanarratti kashiiti ishee eebbisaa. Ishiidha acha kunoo kana cirree dagaleen nu hanqannaan. Ataakiltii midhaan dhaabnaaf jennee tamma yeroo misoomati. Shaakiltii moo maanni fire antiniidha ka shaakiltii waan nyaatamuu bara. Zaafii midhaan jedhi malee. Kana fakkaatti. Axiriif waan ta'u. Maaloon qalloo mishii lamaan baadheen soorta dandeen baadhaa dhugaa. Kana fakkaata jedhi karaa koo jira fayyaa ta'a. Karaa koo jira fayyaa ta'a kunoo biyya keessa laalaa kun bakka sareen sun deemartu boqqolloo sana laalaa achi. Reef dhaabbate. Kamuun baadhaa. Maal ofitti baay'isee adeeraa? Dhugaa waaqa amma manaa achiin keessa dandeesse moo iddoo mana keenyatti buuftaa? Arazim jedhe abboo. Dhugaa beedin Afrikaa san biratti buusi deebi borgeessita. Chaawosh. Soor. Anoo firaadhuma lama wayii bichaa malee hin fidu dhugaa danda'e. Tokko fidu. Tokko teessaa haa ta'u miti. Jaarkaa jira kaa wallu haa gartu chaawo. Ofii baattatee nagatee deemee argitanii waasina waa keessatti. Innaa akkatti bareedu ani dhugaa Waaqayyoo intanii koo akkatti natti tole ilaala. Margi kun yookaan akkatti waan bicaa kana yeroo laalu sirriitti natti tola jechuudha. Har'a bokkaan roobuu fi garuu sirriitti ursaa obsumaan yaa'u waan biyya keessanii sin agarsiisaaf ammalee oduu haaraamaa qabaddee dhufne. Sa'a kana immoo waasin garramu eeggadde muka bituu dhufne. Ol seenaa buna dhugaa nuun jette. Jennaan yoo aannan qabatta malee seenu mana keessanii jedhee. Jennaan akkuma hin jedheen ishiin jira aannan itti sobdisee. Dubartittiin jechuudha mukarraa binne. Isheen naqee hayetuun dhuguun jedhaneetu amma ilmamee dhugnaan jette. Raafamaan barbaadennaan raafamaa maal goosisee tan eeggadda kaleessa oolte har'a naaf iddee manatti naaf iddee waan hundi ishee eebbisu. Manatti naaf iddee maaloo isinii dhugee isinii furtadeen fi amma waan fakkaatu na laalaan xiqqoo. Soortaan laala iddoo dhugee kunda. Warra kuttaanii ijoo. Bakka bokkaan feechaa nagaan turaa isin eebbisu isin jaalladha.